Gaduma fageenya. Utubuudhaafis waan dandeenyuun yoo barreeoo kan jedhuun ishumayyuu immoo beekuun kan jedhurraa akka dubartii Oromoo tokkootti fakkeenyummaa gaarii dhugaa dubbachuudhaaf taanaanii Oromoon egaa baay'eedha nuti keessaa garuu dararaa yookiin danqaa jiran hunda mo'ee cabsee ba'ee namni sabaaf nan dhaabadha jedhu qubaan lakkaa'ama ta'a. Sanaaf immoo sababoonni adda addaa jiru akkuma isheen kutaa tokkoffaaf kutaa lammaffaa keessatti kaaste diinni dubartoota Oromoo baay'eedha. Diina gaafan isiniin jedhu haalli aadaa gadi cabsee keessumattuu naannaatti guddanne yaadanna hundi keenya aadaan amma hafellee jira garuu butiin jira utuu hin jaallatiin yeroo malee mana barumsaa kutaa 6 kutaa 7 kutaa 8 shan karaa deemtu shamarran Oromoo kaayyoorraa cabsuun tureera. Karaa biraatiin immoo maatiitti dhaqanii natti heerumsiisaa jechuudhaan dubartoota Oromoo dooktoroota ta'an saayintistoota ta'an barsiisota ta'anii karaatti yeroo isaan barumsa isaanirraa citanii deebi'anii daa'imman guddisanii yeroo malee waan baay'ee keessa seenantu jira. Sun tarii qophii biraayyuu nu barbaachisa ta'a. Akka dhuunfaatti olaata aada durettiin maal keessa dabarsiteetti laata kan jiru utuu duuba deebinee yaadannee gaarii waan ta'eefanii fuula sooshaal miidiyaa yookaan marsariitii ishee irratti weebsaayitii ishee irraa ilaaleera. Ofuma isheetiyyuu mana hidhaa keessa akka turte maayikalaawwii keessa akka turte tarii maal balleessiteeti laata? Dararaa maalii argite laata? Kan jedhu ishumarraa dhaga'uun hawayyaa. Aada duretti mana hidhaas turteettaa, dhamdhamteettaa waan dhalli Oromoo tokko dhamdhamuun irra jiraatu argiteettaa. Mee akkamittiin mana hidhaatti darbatamte aada duretti yeroo sanaa mana hidhaa sana keessatti maal argite? Mana hidhaa sanatti kan inni darbatamee fi sababii abbaa manaan koo wajjin hidhamuu keenya dura mana hidhaa waggaa 10 ol ture. Achi ba'ee jiraachuu hin dandeenye security'n dargiidhaa baay'ee walii gadi duukaa fi bilisummaa hin arganne haa ta'uyyuu malee carraa biyya alaa dhaquu argatee yeroo inni deemuuf ka'u aeroplaanii keessaa deebisanii akkaataan deebisaniyyuu erga firri gaggeessee deebi'ee booddee akka waan inni aeroplaanii keessa lixee deemee fakkeessanii booddee yeroo gadi baasanii obboleessi argee kana jechuun isaan ajjeesuudhaaf adeemaa turanii. Haa ta'uyyuu malee obboleessi halkanii garaan hin jabaanne amma xiyyaarri lafaa ka'ee deemuttiyyuu hin deemu hin amanu mootummaa kana jedhee waan dhaabatee eeggatee fi waaqayyo obboleessa isaa sababa godhee lubbuu abbaa manaa kooyyuu oolcheera. Egaa erga achi deebi'ee booddee wattaadaroonni already obboleessi argeera waan godhan dhabanii dhaqanii gara Giyoon hoteelii biratti darbatanii gatanii isa booddee jiraachuu hin dandeenye baay'ee sodaannee. Anaanis wantan isa wajjin jiruu fi garan deemetti na duukaa deemu onneen na dhaataa na sodaadhaa namni yoo natti siqee na basaasuudhaaf natti siqeen jedhaa. Mana barnootaa namni 2-3 yoo kilaasikoo music schooliin ture yaared music schoolii yeroon mana barnootaa keessa ture yoo namni ol lixellee na basaasuu dhufe kan jedhuun baay'ee onneen na dhaata ture kana booda jiraachuu wanta hin dandeenye baduun karaa Jibuutii baduun dirqama ta'e. Itu karaa Jibuutii bannuu qabamne achumaan maqaan Daani'el waan beekamaa turee fi nama 4 taanii qabamne warri kaan hin badanii rakkina ture naannoo boordarii sana. Arfan keenya gaa maakalaawwiitti geeffamne egaa bu'aa bayii baay'ee jira maakalaawwii geenyutti isa baay'ee yuunaasa'u gaaf tokko naasaa torchi godhamuun achuma boordarii irratti jalqabe. Ta'uyyuu malee maakalaawwii gaa ergan mana dukkanaa keessa undergroundiitti erga torchi godhame booddee mana dukkanaa keessan ture. Achitti kan baay'ee mar'ummaan nama nyaatu an kan hin madaa'u kan hin tumamu kan hin fannifamu darbee lafanni ture suni dubartoota 2 tokko yaangiidha tokko dubartii macimtuudha. Mentally unstable ta'aniiru. Sababii torchi isaan keessa darbanii. Keessattuu isheen tokko ulfa. Dubartii ulfa mucaa garaa keessa jiru fannisanii reebanii
Ani kar tokkoon iyyaa isheen gar tokko iyyiti. Ana iyyuu wayyaa isheen mucaa garaa keessa waan jiruu fi dubartii ulfan wajjina dukkana keessa waan an turee fi waa'een dubartii sanaa bara koo guutuu na keessaa ba'uu hin danda'u. Baay'een gadda. Ani erga dukkana keessaa ba'eellee haduutu hajiraattu lafa isheen jirtu hin beeku. Waa'een dubartii tokko kana kan bara koo guutuu garaa na nyaatu. Sagaleen ishee hin dhaga'amne, her voice is not heard jedha faranjiini. Namni lafa isheen jirtu hin beeku. Mootummaan ishee wajjin hin dhaabanne. Mootummaan hin dhaabanne yeroo jedhu har'ayyuu mootummaan dubartii ulfaa wajjin hin dhaabatu. Dambidooloo keessatti kun dhiyoo kana ajjeesanii namni waa'ee ishee haasa'ee hin jiru. Nama naannoo duwwaatu deeggeera. Kana fakkaata muuxannoonni mana hidhaa kootii gabaabaatti. Egaa waan baay'eetu jira. Waaqayyo immoo akeeka qaba gaa. Egaa gaaffiif deebiin nama baay'ee wajjiniin goona garuu seenaa akka kanaa anna mudanne nama akkasii gaaffiif deebii wajjin taasisee hin beeku. Baay'ee ulfaadhu dhugaatti tarii maaliif akka miidiyaarraa miidiyaatu isin baqatamoo isintu miidiyaa baqataa booda kan itti deebinu taa'ee wantoota akkasii kana utuu irraa baranne utuu dargaggoota barattoota shamarran har'a yuunivarsiitii keessa jiran har'a haayiskuulii keessa jiran ammoo hojiirras jiran seenaan kun seenaa lafa bu'uu qabu miti. Waan Oromoon keessa ture waan Oromoon keessa darbe magaa maaltu baay'ee waan namatti dhaga'amudha. Akkumaatu jette dubartii Oromoo biyya keenya keessatti mucaa ishee ajjeesanii mucaa ishee irra taa'e jedhameera. Seenaa biyya keenyaa keessatti ulfammoo da'uudhaaf iyyaa hospitaalatti geessaa jiran immoo rasaasaan ajjeesanii achi booda namni falmuuf ammaatti hin argamne. Wanta baay'eedhaaf hin falmama. Quufa baay'eedhaaf hin falmama kan hin jiru. Karaa kan biraa immoo ammas wagguma lama darbee bosona keessatti dubartii ulfaa ji'a 9 olii ajjeesanii karaatti gataniiru. Suuraansaa miidiyaa hawaasaa kanarra adeemaa ture. Kan suuraan isaanii argamuu hin dandeenye immoo sanyii ati amma sila jettu kanaa mana hidhaa keessatti dubartiin ulfii fannifamtee isayyuu dubartiin ulfa isayyuu fannifamtii isayyuu dukkana keessaa kunis jira jechaadha. Tarii kumatu jette faranjiin untold story jetti tarii seenaan hin dubbatamne immoo meeqatu jira laata kumaatamatu jira laata ati keessaa waan muuxatteef waan ijaan argitedha kan ati dubbataa jirtu egaa. Suniyyuu immoo si quuqee immoo darbitee immoo tole jettee hin ciisne ofii keetii akkamittuu baatee lubbuun kee oolee gargaarsa waaqayyootiin biyya kana keessa geessee egaa waan isa gidduu jiru atuu guyyaa biraan dubbadha jettee har'a yeroo isaayyuu hin qabnu dubbanneef innu garammoo nama gargaarutti ceetee garammoo dubartoota Oromoo gargaarutti ceetee mul'ata kana fudhattee kaatee mee dubartoota Oromoo barumsa qaban qabeenyas qaban biyya ormaa kanas waggaa dheeraa jiraachuurraan kan ka'e waa mallee haxinnaatti waa horatan beekumsa horachuun jira maallaqas dinagdee horachuun jira warra biyyaarra fooyyee qabu jedhamuu danda'ama sababiin isaa biyyatti bilisa ta'anii hojjetatanidha waan ta'eef mee isaan kanaan maal dhaamsa maalii qabda mee akka dhaamsaatti maal haa godhan maal haa gootu dubartiin Oromoos. Ani kan hin jedhuuni dhugaadha. Yeroo guddatan attamitti guddatan. Dhuguma akka dhala namaa manaa ba'anii nagaadhaan mana barnootaa ga'anii deebi'anii galaniiru. Nyaatanii bulaniiru. Manni isaanii guutuu ture. Tarii mana qorqorroo keessatti guddatanii isa mana godooyyuu hin beekan ta'a. Garuu har'a ituu dhaqanii mana qorqorroo keessatti guddatan sana yoo argani ani mataan koo akkas. Ma qorqoraanuma ittiin buna nuu danfisaa turan shaayii nuu danfisan durii tokko baatu sarpiraayizii na godha amma. Dubartoota Oromoo sanaanii adara yoo isin mana qorqorroo keessatti dhalattanii guddatan illee akka koo dhaqaatii baadiyyaa sana ilaala. Meema waan keessaa baatan ilaala waaqayyoon galateeffadhaati. Warra har'a keessa deemaa jiru kan harka qaba. Doolaariin 5 ji'a ja'an, doolaariin 10 ji'a ja'an. Doolaariin 35 sa'a tokko bita waggaa tokkotti yoo 35 namni tokko ji'a ja'an yoo matakkaatti bituu dadhabe 35 kennuu danda'a ji'a ja'an. Dhugaan adaraa keessan maaloo waa'ee dubartii hin beektanii isinii
laga yeroo bishaan naxxanii dhuguma firii taatanii laga bunaa naxxanii galtanii ho'i bishaan waraabdanii galtanii beektu nagaadhaani. Mana barnootaa yeroo deemtan ijoollee dhagaa isinitti darbattee hin beektu. Keessumaa ijoollee fuula qaqqajeelaa qabdanii dhuguma nagaadhaan geessanii deebitanii mee waa'ee human trafficking biyya kana yaadaaye. Hundi keenya trafficking hin taane harkaa baanee Waaqayyo nu baase malee. Kanuma itti mu barbaadan mee waan keessa dabartanii yaadadhaati har'a ijoolleen durbaa akkasittiin tamaaraa jirti akka kuruphee nama ofirratti ilaala akka kuruphee wataadara ofirratti ilaala akka kuruphee dargaggeessa ofirratti ilaala baqataa jirti. Kanaaf ijoollee kana ijoollee durbaa kan haa barsiifannu. Ijoollee durbaa yoo barsiifanne dubartiin baratte tokko kan ijoollee shan baratin hin jirtu. Ijoollee durbaa barsiisuun dubartoota barattoota qabaachuuni hawaasa keenya geeddaruudhaaf gumaacha guddaa godha. Kanaaf ijoollee durbaa keenya of course hundumaa barsiifna baratan ijoollee dargaggoon. Haa ta'u malee ijoollee durbaa barsiisuun geeddaramsa guddaa dafee fida. Kanaaf adaraa keessanii nu duukaa dhaabadhaa. Ijoollee keenya barsiifannu, dubartoota keenya jajjabeeffannu, naa wajjiniin dhaabadhaa. Yoo anallee ta'uu baate dhaaba jaallattan yoo jiraate please duukaa dhaabadhaati gargaaraa jedha dhaamsi koo kanadha dubartoota biyya kootiif. Waaqayyo waaqa nama irraanfatame ilaaluudha. Maal argattanii maal isinii godhee maal maayii baatanii eessa turtanii eessa geessanii kana nu ibsitu yoo fedhateessan ta'etti. Waaqayyo fagalatu Waaqayyo nama badii barbaada. Sagalee keessa murkaasaa. Waaqayyo fagalatu Waaqayyo nama badii barbaada. Waaqayyo waan hundumtuu hin danda'ama. Kootti dhoqqeen argama jedhee yaada. Waan hundumtuu naa ta'a jedhe kan yaadne gajjallaan ture amma. Jireenya koo keessatti hojjechuufis hin teenye namoonni naaf jate jiru. Waaqayyo fagalatu amma garuu Waaqayyo harka koo jiisee mana koos fayyadee dhala koo xaqamee na xaqamee dhoqqee ishee qe'ee koo fayyadee dhadhaa ishee jireenya koo xaqamee nan gammada. Waaqayyo aannan ishee dhugee dhalli koo dhuddeetti. Baaduutti marqaa marqattanii nyaadheera Waaqayyo fagalatu. Waan hundumtuu naa ta'eera Waaqayyo gurguratanii godhadheera. Meeqaan gurguratan? Amma Waaqayyo naa kenna. Shinii tokko meeqaan Shinii gurguratu? tokko birrii 20 ni gurguradha. Torbanitti see meeqa gurguratu shinii tokko? Torbanitti 2 nan gurguradha. Digdama birrii afurtamatti birrii afurtama torbanitti gurgurattu jechuudha. Sooromtanii Sirriidhuma naa ta'eera Waaqayyo filanna ta'u. Fayyaa ta'a. Leenjii immoo kenninaa jettee adda dureetti sila kutaa darbe keessatti leenjii kana keessatti tarii amma bifa kamiin qindaa'ama train of trainersiidha jettee leenjistootaa jenna. Achumattuu isaan walii isaanii akka leenjisaniif leenjistootaa akka kennitanidha. Biyya keessatti immoo yeroo 8 tokko akka biyya deddeebi'aa jirtu. Kana keessatti egaa geejjibumti asii deebi'uu asii waan baay'ee dhagaa inni isa siifan dhiisaa ba'aa inni qabu. Tarii sana deeggarsa sanaa keessatti bifa maateriyaaliitiin piroojeektii makee kana kan of keessatti qabatu. Waan akka paampileetiidhuma wayii kan immoo ijoollee sana waa'ee harmful tradition practice ati sila jette sanaa wanta adda adda baasee afaan ijoolleen naannoo sun dandeessuun afaan Oromoo danda'u ta'e afaan Oromootiin afaan Ingilizii yoo ta'e afaan Ingiliziitiin waan deeggarsa barnoota isa isaan mana barnootaatii argatanii illee deeggaruu danda'u. Bifa dabalataatiin immoo akka ati sila jettu kana nan danda'aa sana kan keessa galchu waan motivational ta'e kana kan isaan barsiisu fakkeenya dubartoota biyya alaa kanaa akka fakkeenyaatti kan agarsiisu barruuwwan adda addaa maxxansitanii qaqqabuu dandeessaniitu warra yoo ta'uu baate hayyoota waa katabuu danda'an hayyoota waa jijjiiruu danda'an hayyoota waa barumsa walitti fiduu danda'an irraa waan barbaaddu qabdaa tarii. Eeyyee nan barbaada gara fuulduraatti. Amma wanti nun goone Wallaggaa Yuunivarsiitii barsiisota Wallaggaa Yuunivarsiitii jiranii obbo Zalaalam Dassaaleny kan jedhamu public health irrattidha waan isaa professionii isaa. Inni baay'ee nu deeggeera. Addanaatiin narsii naannaa wajjin deemtee kariikulamii
akka gabaabsanii kaarikulamii kireetii gootee inni achiitii Wallaggaa Yuunivarsiitii barsiisonni Wallaggaa Yuunivarsiitiidhaa baay'ee nu tajaajilu. Akkuma nama jedhee Zalaalam Dassaaleny obbo maal jolle gammachiis beekumaa. Gammachiis Taaddasa kan telekominikeeshiniidhaa hojjetaa. Ittafaa guddinaa ijoolleen kun wajjiniin dhaabatanii baay'ee harka nu qabu. Amma kan si dhibu haadholiin barattoota hin beekan dubbisu. Warri nama barsiisaa jiru afaanumaan barsiisna. Dubartoota afaan maaliif dubbisuuf hin beekan. Egaa ijoolleen immoo amma yeroo nu guddataa dhufanii lafa amma jettu kanatti babarreessanii akka ijoolleedhaaf galutti immoo tunuu qopheessuu danda'anii attam gaarii isa immoo fudhannee deemnaa jechuudha gara fuulduraatti. Baay'ee gaarii. Amma kan nuti fudhannee deemaa jirru like underwear butaantaa dubartii dubartootaaf waan barbaachisu wash clothes saamunaa immoo biyya keessaa binnaa filoo immoo binne isaan akkasittiin personal hygiene training akkasitti ilaalna. Tolee. Egaa waraqaatti jettee kana ammaa fi kanuma adaaltii nama guguddaatiif ta'u adanaa barreeffannee dhannee Wallaggaa Yuunivarsiitiidha ammoo voolantiriinii nu duukaa dhaabatee nu tajaajileera. Waa'ee miila dhiitaatti immoo Dr. Haile Yesuus Naqamtee keessaatii inni baay'ee nu tajaajileera. Waaqayyo sana eebbisu. Akkasittiin hojjenne egaa hamma yoona. Baay'ee ulfaadhu galata guddaa argadhu. Dabalataan egaa ammas akkuma nama jedhe biyya keessa humni baratees jira. Humni dinagdee qabus jira. Warma akkuma amma barsiisota Wallaggaa Yuunivarsiitii kanaaf galata galchi ta'ee beekumsa isaaniitii waan danda'aniin sin duukaa deemanii sana gochuun waan gaariidha. Akkuma kana sila waa dubbattee turte horii binne malee dhukkubni horii immoo cinaan jiraachuu danda'a. Kanaaf baay'ee immideet kan ta'e amma dafnee kan nuyi qaqqabuu barbaannu ogeessa horiiti. Sanaaf immoo giddugala wayii ijaaruu barbaannaadha. Kanatti jettee sun immoo humna namaa hin barbaada. Namoota tola ooltummaa volunteer godhan hin barbaada. Yoo maallaqa gaarii qabaattan immoo tarii warruma animaal saayinsiidhaan biyya keessaa eebbifamaniifis balballi hojii banamuu danda'a ta'a. Piroojeektiin keessan gara sanatti gurguddataa deema jechaadha. Kanaaf piroojeektoota kanuma wajjin wal qabatan yoo xinnoo nu yaadachiiste jedheetani duuba deebi'e. Baay'ee gaarii karoorri keenya baay'ee bareedaadha guddaadha. Community building gochuu. Community hin jiru yeroo jalqabe. Amma community wal qabataa dhufeera. Bishaan baafneerra naannoo sanatti sa'a kana kennaa jirra. Amma immoo animal clinicii ijaaraa jirra. Gara fuulduraatti immoo milk processing centerii ijaarra. Maaliif sa'oonni dhaluu aannaniin dhufaa dubartoonni yeroo isaanii baay'ee aannan baay'ee yeroo godhatanii baatanii karaa fagoo akka isaan deemuun barbaannu. Milk processing centeriin garuu achuma yoo jiraate achumatti dhaqanii gurguratu achuma maallaqa isaanii fudhatu time saving ta'a horii value isaas hin baru already horii akka itti qusatanii barsiisaa jirra. They're saving like 16 cents a month which they're doing good though. Ishee irratti tumanaa dabalte maanni qusannaa jechuun akka hojii baankii waan argatan waan aannan gurguratan sana keessa maallaqa kuufataa deemu. Amma dhadhaa gurgurataa jiru. Naannoon Shawaa aannan gurgura baay'ee naannoon keenya immoo dhadhaa gurgura. Tole. Elmataniitu shinii ishee xinnoo jirti silallee nan qopheeffate. Shinii tokko shinii 2-7 gurguratu isheen immoo birrii 160 baastiif ji'atti jechuudha. Amma ishee 160 birrii 160 gurguratan sana birrii 3 ji'aan akka isaan buufatan goona. Amma isaa walitti qabatanii gara doolaarii 1,000 caalaa qabu. Isheen wal harkaa fuudhaniitu itti waa nagadatu, muuzii nagadatu, qaaraa nagadatu, waan akka dhadhaa, hanqaaquu fa'aa nagadatu ishee bubbuufataa jiru. Amma akka itti horii buusatan barataa waan jiranii fi milk processing centerii sun yeroo achi dhaabbatuu fi already waan isaanii keessa jira. Leenjiin jechuudha. So easily isa keessa lixaniitu of danda'u. Kan si dhibu saayinuu nama bitaa jirru sababa biyya keessaati. Tole. Leetirii 1 fi leetirii 2 caalaan laattu. Haa ta'u iyyuu korma faranjii binnee unu amma baadiyyaa sana keessa keenyerra. Sababiin isaa sa'oonni sun korma sanarraa yoo raada godhatanii up to 4 to 5 liters a day argachuu danda'u. Innee waan yaadnuuf korma faranjii binnee baadiyyaa sana keessa keenyerra waggaa waggaan immoo korma hin binna jennee karoorfanneerra waaqayyo immoo nu gargaara.
So projectiin keenya kana fakkaata. Amma gaa gidduu kana animal clinic ijaaruu qabna. Isa ittaanee milk processing center or school. Milk minilik keessaa godhu ishee keessaa naa kuti milk processing centeriin kun egaa inni researchii barbaada maaliifi aannan ga'aan jiraayii milk processing center ijaaruudhaaf kan jedhu inni yes amma sa'aatii isaatii onoon jiran isarratti jaampii ni goona. However karoora keenya keessa jiran ni jechuudha. Inni ammaaf hin ta'u taanaan gara mana barnootaatti adeemna. Blackboardiin qabanii lafa taa'uu barcumarra taa'anii qabanii ijoolleen durbaa qamisii qabdii yeroo lafa teessuu nan ishee mul'ataa isa harkisuu hin jira comfortability tamaaraan jiranii kanaafuu waa'ee mana barnootaatti deebi'uunis immoo barbaachisaadha jennee yaadaa jirra amma. Gaaffiif deebisii wajjin taasisan ija babaasee nama hambisaa baay'ee dhuguma akka nama warra wangeelaa namatti lallabu afaan namaa qabsiisa. Darbee immoo hojiin keessa hojii qulqulluu hojii qajeelummaa qabuu fi hojii immoo yeroo dhaggeeffatanis ba'aa wayii nama keessa naqaa deemuu fi ani immoo maalan godhe ani immoo maalan raawwadhe waan nama jechisiisu waan meeqa sammuu namaa keessatti caara. Haa ta'uuti kanuma irratti dhaabuufanii dirqama damma utuu mi'ooftuu maraguu sanatu jira. Walitti deebina miidiyaa kanaanii maaltu immoo ta'ee kan jedhuu fi waan baay'ee gaaffiin follow up ani si duukaa waliin gadhiifnu waggaa kana walumaan dabarsina yeroo biyya dhattus achumatti lafa jirtu sanaa si gaafanna malee waan si gadhiifnu miti. Egaa daawwattoota keenya aadde dureetti Taaddasaa wajjiniin kan dabarsine kana kutaa tokko hamma sadiitti waan gurguddaa akka irraa barattanii fi tarii immoo ofii maal godhu jettanii abjuu mul'ata garaa keessan keessatti ulfooftan ni qabaattu jedheen abdadha. Yoo abjuu akkasii fi mul'ata akkasii ulfooftan immoo diinqii Oromoo sagalee keessanii saba keessaniin gahuudhaa fi yeroo hundaa qophaa'aadha. Akkuma kana aadde dureetti Taaddasaa warri argachuu barbaadan teessoo ishee kanaa gaditti lafa kaa'ame kanaan akka argattan goofandii isheen dhiyeenya kana immoo dhimma kana babal'isuudhaa fi uumte immoo qixa kanarraa argattanii waan dandeessaniin faana akka laatan gamanummaan isin gaafataa. Har'aaf kan qabnu gaaffiif deebii keenya asirratti xumurraa fayyaa ta'a faaruu kanaa wajjiniin yeroo gaarii qabaadha.